Ashama harka fuudhee hordoftoonni Abduu Moobaayil Abdii jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayil Abdii sabskraayibii godhaa maamiltoota keenyaatti dabalama. Nuti illee isin simanna manni mana keessanii. Kitaaba Oromoon barreessee miiliyoona lamatti gurguramuudhaan rikaardii kitaabota Oromoon amma dura barreesseedhaa fi tarii fuula duraaf illee kan itti dhaqqabuu hin dandeenye rikaardii kan caccabse. Haa ta'uti rikaardii cabsuu kanaan wal qabatee akkasuma miiliyoona lama namni tokko kitaaba tokko gurguratu kanarratti hedduu ajandaa guddaa ta'ee hedduu qeeqa guddaa faaruu guddaa kan kaase. Arramee waa'ee kanaa irratti waan yeroo hedduu nu keessaa dhikkisuu ni beektanii waan yeroo hedduu nu keessaa burquudha wanni kun. Akkamitti wanni kun ta'ame? Bumatti kitaabni kun miiliyoona lamaan bitamuun abbaan miiliyoona lamaan bite ammoo akkamitti miiliyoona lamaan biteedhaaf qeequun akkasuma chaalenjii karaa feesbuukaatii fi akkasuma yuutuub kanaatiin komantii qofaa barreessuudhaan miiliyoona 500,000 badhaafamuudhaan waan durii hin jirre haaraa dhufte jechuudha. Kanarratti qoqqoodamiinsa Oromoo jidduutti mul'atee fi waan kanaan wal qabatee sirriidhaa sirrii miti an akkamitti badhaafamuu dhabee ebaluu badhaafamee ebaluun badhaafamuu qabu waan jiru waan Oromoodhaaf ajandaa guddaa ta'eedha kunis jechuudha baatiilee kana keessa jechuudha. Mee har'a kana waliin ilaalla akkanumaatti na waliin tura. Jalqaba irratti waa'ee badhaasa komantii kana dubbannee mee gara kitaaba Oromoo kanatti achi dabarraa. Oromoon gadaa kana ka jumlaadhaan kitaaba kan katabaatiin jirtu waan ta'eef ajandaa kitaaba sammee bal'inaan irraa dubbanna. Waa'ee badhaasa komantii karaa feesbuukaatiin karaa yuutuubiin keessattuu karaa feesbuukaatiin bal'inaan kan inni deemu jechuudha. Abbaa qabeenya hindii kanaan bal'inaan kan inni gartee chaalenjiin kun kan inni geggeeffamaatiin jiru. Namni kun dargaggoota karaa hojiidhaatitti fiduu yookiin gartee nama chaalenjii akkanaa kana godheetiin nama gargaaruu waan jirudha kaayoon isaa jechuudha. Duba namni salphumatti waan inni maxxansisan jalatti saba barbaadirraayyuu afaan barbaadeen afaan Oromoo haa ta'u, afaan Sidaamaa haa ta'u, afaan Guraagee haa ta'u, afaan Silxee haa ta'u, afaan barbaadeen dorgomtee waan sabaa fi sablammoonni biyya sanii keessa argatan keessaa kun isa tokko jechuuf kan isin jechaa jira. Afaan barbaadeen komantii jalatti katabdee komantiin keessuun laayikiidhaan komantiidhaan akkasuma bilchina waan gartee namni sun dhiheessee fakkeenyaaf dalagaa kana dalaguudhaaf deema jedhee dhiheessee dabalatee karaa kanaanii ogeeyyoonni ilaalanii murtaa'ee akkasitti badhaafamaadha. Namoota hedduu namoota keenya gartee kan badhaafaman illee hedduu jechuudha. Barsiisota dabalatee akkasuma gartee gaazexeessota dabalatee dubartoota dhiira namoota garaagaraa jechuudha. Chaalenjiin kun hedduu nama keenya fayyadaatiin jira jedheetiin yaada. Nama hedduutu irraa fayyadamaatiin illee jira jechuudha. Jechuun abbaa carraan isa dhaqqabe. As keessatti gartee kan 100,000 badhaafame hedduu kan 500 badhaafame jira. Fuulduraaf ammoo kan miiliyoonaa illee jira jechuudha. Ammantaan kun dorgommiin kun eegaleetti jira jechuudha. Duuba mee kanarratti ammoo haa ta'uuti Oromoodhaa fi akkuma isin hubattan saba garraamii saba qashtii kana bal'ina qabna waan ta'eef jechuudha. Jechuun saba biraa irraa adda taaneeti osoo hin taane hedduminni qabeenya uummata keenyaa bal'inni gartee nuti kutaadhaan adda fagaanneedhaatiin qubachuudhaan lafa bal'aa qabaachuu keenya kun yeroo takka akka gartee waan yookiin waan faallaa ta'e yookiin ammoo garaagarummaa ta'e akka yeroo takka waan walitti nu buusu waan akkasitti mul'ata jechuudha. Kun waanuma jirudha. Homa addunyaarra jirudha. Sabni bal'aan tokko amantii adda addaa hordofaa, akeeka adda addaa qabaa, loqoda adda addaatti dubbataa, lafti isaa bal'aadha, qananiituudha. Kanarraa kan ka'ee qoqqoodamiinsa jidduutti uumuu danda'a jechuudha. Haga tokko sabni kun dammaqinsi isaa fakkeenyaaf bilisummaa irratti miti kan guddate gabrummaarraa gabrummaatti wal dabarsaati as kennee jirra waan ta'eef wanti tokko akkamiin nama qoqqoodaa wanti tokko akkamtu sirriidha akkamtu sirrii miti kan jedhu namni hundi addaan baafatu waan ta'eefidha natti fakkaata. Waan kanarratti namni tokko abbaa qabeenyaa kanatti quba qabaa waan kana iyyuu gartee nu qoqqooduudhaaf waan kana fidanii ajandaa gartee yookiin mootummaatu akka keessaa qaba kan jedhu illee jira. Inni kan gartee akka gartee Oromoon kanarratti ofii isaatiin wal dorgomee ofiif dhakaa walitti darbatuudhaaf kana godhe illee kan jedhu illee jira. Inni kaan ammoo gartee ilmayyuu dargaggootaa fi carraa wal dorgomsiisee mo'achiisee akkasuma gartee gara sooshaal miidiyaa kanarratti gara gaarominaatti nama fiduudhaaf akka ati feesbuuka waan gaarii itti fayyadamtu akka ati yuutuub waan gaarii itti fayyadamtu. Yuutuub kanarra nama meeqatu jira kan gartee du'aa jira ajjeesee kan du'aa jiraachisee waan hin taane hunda godhee nama gartee miira keessa galchee nama gartee waan hin taane jedhee dogongorsiisee waan meeqa fayyadamee maaliif yuutuub kanarraa waa argadha jedhee hin beekama jedhee feesbuuk irratti illee akkasuma tiktook irratti illee akkasuma wantoota akkanaa kanarratti namoonni akka gartee ufitti amantummaadhaan ufii isaaniitti uf taanii as bahaniitii waan gaarii tokko irratti hojjetan sooshaal miidiyaa irratti akka waan gaariidhaaf itti fayyadamanii fi waan nama kakaasuudhaan nama gargaaruudha jedhee namni hedduun akkaraa sanii jechuudha kan faarsu. Warri ammoo qeeqaatiin jiru chaalenjiin kun jalqaba eegalu akkuma hedduun keessan waan kana hordofaa jirtan jedheetii yaada keessattuu karaa feesbuukiin namni tokko yoo dorgome fakkeenyaaf Oromoo keessa namummaa sooshaal miidiyaa irratti beekamu ka laayikii hedduu argatuu danda'a hedduu guddaa laayikii fi komantiidhaan kan inni madaalamu laayikii hedduu argatuu danda'a jedhameetiin namni hordoftoota hedduu qaba jedhame tokko yeroo dorgomutti
nama tokko yookiin nama lama ta'ee dorgomaa namni hundinuu isuma saniidhaa fi sheer godhee jechuun saboonni biroon achi keessatti kan hirmaatu hedduudha waan ta'eef akka Oromootti namni tokko waa injifatu jedhameeti chaalenjii kun kan hojjetamu Oromoo ofaami kan irratti hirmaatu waan ta'eef jechuudha. Karaa saniini wal moo'isaa ture jechuudha Oromoon. Buudara wanni kun kan mallaqa waan ta'eef hedduminaan nama 4-5 ta'ee nama 6 ta'ee nama 10 ta'ee kan itti hirmaatu amma hisaabayyuun qabu jechuudha kan itti hirmaatu. Sababa kanaatiin akkaatuma walirra deeggarsa qabu akkaatuma gartee walirra hordoftoota qabuuni ufumaa itti hirmaatee Oromoon godina hundarraa itti hirmaatee haga sadarkaa godinaatitti warra godina akkasitti mo'ate warra amantii akkasitti hordofatu mo'ate warra akkasii deeggartu mo'ate haga jedhu akka geesse jechuudha. Jechuun wanni kun waan gaarii ta'ee gara tokkoon silaa wal dorgomsiisuun kun amma fakkeenyaaf Oromoon taraa walii kennee akkasitti wal mo'isiisuun sunillee faayidaa gara tokkoon ammoo waliin dorgomuu qabaalleen dorgommiin filannoo mootummaa qofaa miti gara hundaan dorgomtee keessaa bahuudhaaf dimokiraasii waan dimokiraasii keessaa tokko jechuudha silaa waanuma gaariidha. Garuu ammoo haa faayidaadha as keessa rakkataan as keessatti gargaaramuu danda'a. Namoonni gartee waan dalagaa takka ittiin jalqaban dhaban tokko as keessa argatanii hin dalagaa akka ittiin eegalan godhuudhaaf nama gargaaruu danda'a. Ka jedhuudhaaf carraa walii kennuu waan bareedaa irratti fakkaata. Tahee ammoo haga sunda waan nama wal abaarsiisuudhaaf silaa waan nama wal qoqqoochisu ta'uu hin malle jechuudha. Haa ta'uti madda qoqqoodamiinsaa ta'ee quba walitti qabu inumayyuu wanni kun waan mootummaan qopheessee akka jedhu namootitti bahee jechuudha. Innaa kanaafuu waan kana waan ansiin jechuu baatan amma akka nama tokkootitti dura wanti kun ofii wal dorgomuun kunis madda dimokiraasii ta'uu beekuu qabna. Akkamitti eebaluun waliin dorgomeedhaaf aaruu osoo hin taane akkamitti gartee eebaluu dorgomee moohee akkamitti eebaluu dorgomeetiin na caalee osoo hin taane yoo danda'amee carraa walii kennamee as keessa faayidaadha wanti ta'eef namni tokko haa fayyadamu. Nama 2-3 hin dorgomnee humna kenna yookiin ammoo laayikii kenna san qoqqoodamnee kan biraa moo'atu caala amma guddaa Oromoodha kan mo'ataatiin jiru kan argaatiin jiru jechuudha. Haa ofiillee wal moohu Oromoodha kan mo'ataatiin jiru irra guddaa. Akkas ka biraa gartee as keessatti dhufee hin moone mallaa kan malee Oromoo malee akka hin nyaannee fi akkasitti walii carraa kennuu qabna yoo jedhamee walii galame waan bareedaadha. Garuu ammoo dorgommiin kun dimokiraasii ta'uu beekee namni hundinuu dorgomee keessa seenee kan caale keessaa bahu waan bareedaadha. Haa ta'uti ammoo carraan wal dorgoman kun godina qofaan godina keenya keessaa eenyutu as keessatti hirmaate isa qofaaf hin laakii godha ka godina kiyyaa hinjifatuu qaba warri ebaluu biraa hin hafina jechuudha. Godina qofarratti deebisuun waan akkasii sun ni mul'ata. Suni gaarii irratti hin fakkaatu. Haa ta'uti garuu qoqqoodamiinsa nuuf ta'uu hin qabu jechuudha kun. Madda dimokiraasii waan jedhamu san mootummaa qofarraa ka'eenu sani karaan nutillee haga dandeenye waan akkana kana yeroo dhufetti wanti kun gartee dimokiraasiidhaan dorgomnee dandeenyu laayikiidhaan komantiidhaan keessaa bahuu qabnaadha. Kanaafuu gara qoqqoodamiinsaatitti fudhachuu hin qabnu isin jechuu barbaadeetti wanti waan mallaqa taheefidha malee fuunee mootummaadhaan walitti hidhuun fuunee gartee waan basaasaa mootummaadhaa fakkeessuun fuunee abbaa qabeenyaa kanallee busheessuudhaaf yaaluun kun chaalenjii guddaadha. Abbootiin qabeenyaa gartee kan biyya keenyaallee sila hedduun irratti hirmaatanii nama hedduutu sooshaal miidiyaa kanarratti komantii qofa barreessee xaaxaa tokko malee ifaaje tokko malee abbaa 100,000 abbaa miiliyoona abbaa 500,000 ta'uu danda'a jechuudha. Guutumatti gartee akka abaarsa guddaa tokkootitti ilaallee yookiin basaasaadhaan mootummaa tokkos godhaa waan hin ta'amnee faantotu nutti bahee akkas jennee waliin cinqamuu hin qabnu dorgomnee dorgommii ta'uu beekne akkuma gartee warri kubbaadhaa yeroo taphatee wal moohatu leenjistoonni manajaroonni harka wal fuudhanii nagahaan addaan bahan akkuma biyya dimokiraasii keessatti mootummoonni tokko wal dorgomanii yeroo hinjifatanii congratulation waliin jedhan gaafa jalqabaa wal qeeqaamu hinjifannoo irratti beekamtii walii kennan san beekamtii walii kennanii haala sanii yoo deemnee qoqqoodamiinsa nuuf hin ta'u jedheeti yaada. Tole hayyee kitaaba tokkocha miiliyoonaan miliyoona 2 bitameedha duraan 500,000 200,000 300,000 miliyoonaan illee bitame riikaardiin jiru jechuudha. Abbaa qabeenyaa keessattuu yaadataa jiru difaadha kan miliyoonaan bitee riikaardiin akkasitti kan jiru. Amman tana miliyoona 2 bitamuudhaan riikaardii biyya sanii caccabse. Kara biraatti jalqaba irratti kitaaba kana eenyutu barreesseedha. Kara deemaa hedduun keessan ni beektan gurbaa dheeraa bareedaa kana injiinar Daani'eel Gammadaa jedhama. Namni isan beekna ni jira jedheetiin hin jaadu. Kara deemaa kana jalqaba nama hundaan kan inni wal bare gaafa jalqaba Finfinnee keessatti warri tikaa mootummaadhaatiin qabamee tumamee caccabsamee kosii irratti darbamee haga du'e jedhame bakka du'e jedhame sanii tattaafatee haga gartee kiraanchiidhaan deemuudhaatitti gahee lubbuun isaa haftee kun warra akkasitti gartee hagarraan jira jechuudha. Duuba san boodas iddoolee garaagaraa Oromiyaa iddoo hamaa keessattuu iddoo rasaasni dhuka'u uummata keenya kan Wallaggaa kan gartee birmannaa dhabe uummata keenya kan Wallaggaa kan namni hundi gurra irraa qabate uummata keenya kan Wallaggaa kan rakkoon gartee akka waan aadaa isaa taate kan rakkoon sun akka waan inni ofii isaatii fidateetitti kan yeroo hunda Oromoon laalee qoqqoodamiinsa Oromoollee taate haga Oromoon gartee alaabaa guddinaan dhaabbatu takkallee kan nu godhe waa'ee miidhama uummata Wallaggaa kanarratti keessattuu jechuudha. Waan inni hojjete kana qofa jechuu hiyyamti. An kana irratti hedduun dinqisiifadde iddoo nageenya hin jirre iddoo gartee fakkeenyaa fi eegumsi
karaa warra biyya bulchuudhaatiinis karaa gartee warra waboodhaatiinis eegumsi akka malee itti jabaatu keessa tarkaanfatee buqqaatota uummata keenya kan qeessaarraa buqqa'ee waan nyaatu dhabe kan gaaddisa jala bu'u dhabe kan waan nyaatee dhugu bishaan dhabe nyaataa dhugaatii dhabe san bira dhaabbatuudhaan kan inni beekamu jechuudha. Godinni bira bara haga tokko wayyaadha. Godinni bira haga tokko beekee ni gargaarama. Godinni bira haga tokko yeroo miidhaan irra gahame keessattuu alagaadhaan yoo miidhame inumayyuu tokkummaa Oromoodhaati ta'a jechuudha. Garuu Wallaggaan Oromoon hundi akka waan waliigaleetitti dagatee akka waan rakkoo dhuunfaa isaanii godheeti akkasitti yeroo dagatisan keessatti namni kuni bakka akkasitti gartee nageenya lubbuu isaatiidhaaf illee sodaachisan keessatti hedduu hojii gurguddaa hojjeta jechuudha. Gargaarsa kanaan kan inni beekamu namaaf uummata rakkoo bakka ciisuu dhabe uummata gaaddisa jala jiru kana biratti kan inni uummata gartee manni jalaa gubate kan faannoon mana jalaa gubdeetiin bakka dhaabbatu dhabe rakkata akka isan gargaaruudhaan kan inni beekamu jechuudha. Bakka gartee silaa qaranii magaalaa keessa barama nama hedduutu deemee jechuun magaalaa keessa rakkoon hin jiru jechuu kiyyaa fi miti biyya keenya guutumatti rakkoodha. Garuu rakkoon dhugaadhaa uummata keenya gartee kan rakkadhee hatta sagalee maa'uun hin qaba silaan jechuun fakkeenyaaf namni na gargaaruu qaba miidhaan kiyya kun silaa waan ta'uu hin malle jedhee uummata hin beekne uummata keenya kabaadiyaa san haala saniin gargaara. Akka fakkeenyaaf nama Ahmad Bosona Baalee fa'aa waan akka isaniin kan inni beekamu akkasuma gartee Arafaat fa'aa uummata keenya gammoojjii Baalee hagamta akka warra akkasiisan nama akkasiisan jechuudha. Gurbaan kun jechuudha Daaneel kun hedduu jechuun sooshaal miidiyaa kana irratti kan walumaan agarra isin jechuu biraawaleeti. Duuba kitaaba katabe. Kitaaba inni katabe kana eenyu torbaan kana keessadha kan inni eebbifame. Kitaaba kana barreessee akkuma nama kamiititti iyyuu kitaaba kana eegenetti fajjii barreessee kitaaba biyya san keessatti fakkeenyaaf namni kan barreesseef kan barreessin illee wal qixa wajjin waan nama qaanfachiisuu miti namni yuunivarsiitii seeneetiin bahee hundinuu barreessaa jira. Taarika yuunivarsiitii seeneen illee kan barreesseen dhabamu kitaabni akka yeroo takka ni yaadattu akka kaaseeta baasuudha. Oromoo yeroo takka bara hundi artistii ta'e irra guddaa namni hedduun artistii jedhatuma gadi ba'a. Ammallee numa jira amman jiru jechuu kiyyaa fi gaafa kaaseeta gaafa sirba 12 sirba 10 baasanii kaaseeta guutuu maxxansan artistiin hagadan jedhamu guyyarraa ba'a jechuudha. Amman tana kitaabni illee akkasiidha. Durii kitaaba barreessu jechuun waan guddaa tokko jechuudha waan beekumsa irratti rarra'u waan beekumsa guddaa irratti rarra'u amma namni seenaa dhuunfaa isaatiin jechuudha an akkanatti dhaladhee akkanatti guddadhee akkana keessa dabree kan jedhu seenaa ofiillee namaa barreessa jechuudha ima barraa kitaabni jechuu kiyya. Duuba kitaabni barraa'uun waan hamaa jechuu kiyyaa miti waan Daaneel qofti barreessee miti yookiin ammoo Kara Deemaa qofti barreessee miti bal'inaan barraa'aa jira jechuudha kitaabonni garaagaraa. Duuba akka Daaneel kana akkuma barraa'ee jedhanii jechuun fakkeenyaaf dandeettiidha wanni kuni beekumsaa dandeettiidha aartiidha kitaaba ka eega barreesse akka namni fayyadamuudhaaf chaalenjii adda addaatu irratti hojjetamaa caarataadhaan bitamu kitaaba tokkocha mallaa guddaan bitamu inni kitaaba irratti waan akkasii baramaadha jechuudha kan itti kasaarulee jiraatu iyyuu duuba ka Daaneel illee haaluma saniin Kara Deemaati jechuudha miiliyoona lamaan abbaa qabeenya kana keessattuu gaafa uummanni keenya kan Booranaadha hongee beelaatiin miidhame hagamta akka inni miinaa taphate ni beektu duuba haaluma saniin kitaaba tokkocha miiliyoona 200 bituudhaani kitaaba tokkocha miiliyoonaan bitamaa ture sanis riikaardii cabse biyya san keessatti waan hin ta'inidha. Kanatu ajandaa guddaa ta'e kaasaa bagarraamii kanaaf amma akkamitti miiliyoona 2 argata namni hedduun dinqisiifatu namni hedduun sirriidha jedhu tokkummaa fiixee abbaa qabeenyaa arjaa yeroo garagaraatitti gartee yeroo sabni kun rakkate imimmaan haga buusuudhaatitti gaafa uummanni keenya gartee hongeedhaan uummanni keenya kan Booranaa rakkate akkasuma gartee rakkoo uummata keenya ka Wallaggaa buqqaasuu irratti uummata Walloo gahee guddaa taphataa warra jiru keessa abbootii qabeenyaa nuti amman tana akka malee gahee guddaa taphataa jiran keessa rakkoo uummataa rakkoo tiya jedhaniitiin qoodataatiin jiran keessa akkuma gartee gaafa durii dinquu dayyaa saafaa taphatan sanitti namoota akkasii keessaa nama hangafa jechuudha. Duuba kitaaba isaa miiliyoona 2 bite jechuudha. Tokko sababaan ajandaan wanni kun gartee irratti ka'amee amma nam tokko jedhu kitaabni kun seenaa nama kanaa fakkeenyaaf barreesse jedhamee akkama asirratti agartan kana akkamitti gartee isa faarsee jechuun kitaaba kanaa'u mallaquma isaan argatuudhaaf isa faarsee yookiin ulaagaa gartee beekumsaati osoo hin ta'in ulaagaa dandeettii osoo hin ta'in kitaabni kun mallaquma kana argamsiisuudhaaf nama dhuunfaa tokko faarsee inni kaan nama jiru akkamitti faarse jedhaadha. Asirratti waan jechuu barbaadu fakkeenyaaf nama tokko akkanumatti lafaa kaatee ati kootu miiliyoona 2 sii kennaadha ati kootu miiliyoona 3 sii kennaa kitaabni isaa kan akkamii ulaagaa guutee jira maaliidha dogongora qaba sirriidha sirrii mitiidha kitaaba isaa ani hin dubbisne ati dubbistee akka barbaadetti qeequudhaa fi waan kan hirrina qabachuullee mirga qabda garuu amma dubbiin kitaabni sun ulaagaa akkamiiti kitaabni sun hirrina akkanaa qabaa gaaromina akkanaa qabaa miti. Kitaaba barreesse kana sababa godhee kitaaba tokkocha miiliyoona 2 irraa bitee namni kun akka fayyadamu godhuun kitaabni bar guyyaarraa maxxanfamaa akkuma jenne kana kitaaba abbaa argee waan bitin namni abbaan qabeenyaa kun jechuudha. Waan namni kun taphataatiin jiru waan namni kun godhaatiin jiru argee jechuudha. Gargaarsa fakkeenyaaf aartiin tokko yeroo artistoonni Oromoo fakkeenyaaf afaan qabsaa'u ta'a yeroo aartiin tokko yeroo sirba Oromoo tokko sirba qabsoo tokko yeroo baasu namni tokko waa'ee gurgurtaa kaaseeta isaatii miti.
namni kun akka badhaasaatitti yoo fuudhee miiliyoona takka miiliyoona lama sababa kaaseeta kana godhate yoo kennee fi badhaasaa bar kun gargaaruu jechuudha. Akkuma inni saba isaatiif dhaabbatee gargaaru san gargaaruu jechuudha. Kara kaaniin hamilee itti godhuudha. Nama waa barreessu, nama gartee fakkeenyaaf waa ogbarruu irratti nama gargaaruu jechuudha. Gara biraatiin fakkeenyaaf yeroo garagaraatitti amma Mastar Abinnat akka Itoophiyaatitti kan beekamu kan namni hundinuu harka dha'uuf. Mastar Abinnatii fi amma Injiinar Daani'el maali garaagarummaan isaanii afaan Oromootii afaan Amaaraa dubbatu yoo taate malee jechuun Mastar Abinnat yookiin rakkina akkasii qaba sun akkas ta'e jechuu kiyyaa miti beeki. Garaagarummaan isaanii maali inni nama waa gargaaru yeroo har'aan tanaa bar namni bishaanuu nama obaaseetiin viidiyoo waraabaa jira bar rakkataa karaa gubbaatti jechuudha. Zayitii leetira takka namaa kenneetiin viidiyoo waraabaa jira bar narra TikTok irratti Facebook irratti ittiin beekamuudhaaf foloo ittiin horatuudhaaf kuma kudhan namatti agarsiisee kuma takka namaa kennaa jira. Kuma 50 nama agarsiiseetiin kuma 5 namaa kennaa jira yeroo irraa ittiin beekamuudhaaf ittiin foloo argatuudhaaf ittiin jaalatamtii argatuudhaaf ittiin beekamuudhaaf. Yeroo har'aan tanaa namni suuraa qofaan beekamaa jira. Gurbaan kun osoo haalli akkasii sun hin dhufin akkuma reefu jenne nama jalqaba akka mootummaan kun hin dhufeeni aarsaa itti caccabee kosiira darbamuudhaan aarsaa itti kafaleedha. Waa'ee saba kanaatiin baadiyyaa keessa deddeemee diraamaa adda addaa dalaguudhaan waan saba kana fakkaatu irratti hojjetuudhaan nama aarsaa guddaatti kafale jechuudha. Akkamiin nama aarsaadhaan namni kun miiliyoona 2 argatu an osoo miiliyoona 12 argate itti diqqaata hin jedhu. Aboo abbaan qabeenya akkasii haa baay'atu kun jedha malee. Sirrii godhachuudha abbaan qabeenyaa kun waan akkana kana hojjetuun. Atillee yoo dandeesse abbaa qabeenyaa tokko yoo ilma amma fakkeenyaaf inni faarsee badhaafame akkamiin nama dhuunfaa faarsee atillee yoo dandeesse wanni kun waan haaraa miti. Duriis ni jira bar kaasee tafa'an nama tokko tokko garree fakkeenyaaf faarsee wallisee fi faaraa fudhatu kunuma jiru. Abbootii qabeenyaa biraatiif iyyuu fakkeenya ta'e jedhee yaadan abbaan qabeenyaa kunis akkasuma gartee daadhee illeen. Inumaa kun chaalenjii bareeda jedheetiin amanaan. Chaalenjii jechuun amma nama akka kara deemaa nama jabaa kanarratti eegaluu miti isa durattis miiliyoona tokkoon fakkeenyaaf kitaabni bitamaati ture. Garuu ammoo nama jabaa akka kara deemaadhaa kan saba isaatii fi waan maal fakkeenyaaf amma Mastar Abinnat san jira kenna waa'ee nama amma tokko waa'ee nama gargaarsaa kanarratti namni gariin waan inni buuse faayidaa inni godhe kana dhiiseetumaan huma xiqqashoo inni argatu yookiin huma xiqqashoo sababa gargaarsaniitiin namni tokko inni saba kana fayyadaa jira jedheetiin abbaan qabeenyaa tokko isa fayyade tana dhiiseeti waan xiqqashoo inni karaa gargaarsaa keessaa inni fayyadame tana hisaabaa jechuudha. Faayidaa inni buuse san dhiise bara osoo biyya namaa taate haga Daani'el kana namni kun aarsaa itti kaffalee hidhame hogguu meeqa jedhame gargaarsaaf yeroo magartee karaa kana deemu karaa wallaggaatti maal kana keessa osoo deemu yeroo meeqa jedhame namni kun aarsaa meeqa itti kaffalee fakkeenyaaf dhugaa dubbachuufi Mastar Abinnat san nama isa faallaa dhaabbatu hamis dinqisiifatu isa faallaa dhaabbatu agarre maal afaan Oromoo waan dubbatuudhaaf fakkeenyaaf amma Daani'el kun jechuudha. Osoo biyya namaa taate nama waan hagana hin geenne irratti NGO guddaa tokko ijaaree sadarkaa gartee mootummaa irraa yookiin ammoo chirchilee adda addaa irraa warra dhaabbata gargaarsa adda addaa irraa miiliyoona meeqa nama waa argatuu danda'uudha jechuudha. Nama dirjitii guddaa dhaabuu danda'uudha jechuudha. Garuu waan namni dhuunfaadhaa tokko gargaare kanarratti dhakaa walitti darbatuun kenna sadarkaa nuti irra jirru waan argame tokko akkamiin na dura inni sun argate akkamiin na dura inni eegale osoo hin taane karaa inni irra deemeetiin milkaa'e kanarra karaa gaarii irra deema inni akkamiin milkaa'aa dhiifne luka wal jalaa haruu dhagaa walitti darbatu wal hinaafuu walitti gartee bakka uma siyaasa godhan isa gartee gaafa kana maabbichuun saaksii guddaa waa'ee siyaasaa irratti Oromoon adurreedha wal jalaa wal nyaatti ka ol bahe tokko nyaatti akka adurree ilmoo fi nyaattu maal saaksii guddaa waan amma siyaasa irratti Oromoon mee fakkeenyaaf riphee loltummaa malee yoom takka siyaasa ammayyaadha waliin bulchuu qawwee irraa karaa nagaatti gara dimokiraasiitti tarkaanfatu Oromoon inni hin geenne ammoo waa'ee gartee siyaasaa keessatti paartiin kamiyyuu ebaluu nagana jedhee wal ajjeesuudhaa fi waan akkasii akkuma addunyaatti iyyuu biyyoota gurguddatan kana hunda keessa yoo waan jiru waan Oromoo qofaati miti garuu akka adurree wal nyaatti jedhee ka waa'ee siyaasaa irratti amma fakkeenyaaf abbichuu nama soba gurguddaa soba bira dabree kijiba gurguddaa hagas ga'u san ka dubbatu san osoo hin taane karaa siyaasa dubbatu osoo hin taane karaa kanaan ni qabna waan akkana kana luka wal jalaa haru walitti hinaafu akkami ebaluu na dura argate akkami kutaan akkasii akkas ta'e akkamitti namni amantii akkasiidha akkas ta'e akkamitti ebaluu akkas karaa sanii milkaa'ee ni qabna waan akkanaa dhugaa dubbachuuf kuni gonkumaa sirrii miti. Miiliyoona 12 miiliyoona 22 illee osoo kitaabni tokko keessaa gurgurate kitaaba san ilaalee faayidaa namni kun buuse abbaan qabeenyaa kun ni beekaa kitaabni tokko akka gartee miiliyoona 2 hin bitamne ni beekaa beeki garuu namni kun as keessaan haa fayyadamuudha. Namni kun tattaaffiin inni godhaatiin jiru kitaaba barreessuu kanaatiifis gara madda kitaaba beekumsa burqisiisuudhaanis saba bira dhaabbatuudhaanis haa milkaa'u jechuu barbaadeeti. Milkaa'ina isaa kanaaf atillee karaa milkootuu saba kee bira dhaabbattee amantummaadhaan karaa saba kanaaf sagalee taate namni kun nama gartee gara deemuu dhabeef meeqaa karaa deemaadhaan maqaan isaa nama meeqaaf nama gara deemuu dhabe gartee bakka itti godhe dhugaa dubbachuuf namni kun jechuudha.
NGO yoo ta'eetiin arran tanaani sadarkaa mootummaadhaatitti iyyuu NGO guddaa tokko ta'eeti xiqqaata jedheetiin hin yaadwan. Waan maali dirqama afaan Oromoo abinnati yookiin ammoo Dabuu ta'uu qaba, Amaara ta'uu qaba, Guraagee Tigiree ta'uu qaba. Yoo Oromoo ta'e qooda walii kaahuu qabna. Yeroo wanni tokko hinaaffaadhaan nutti dhagahame. Ani isa caala beekaadha, ani isa caala kitaaba isa caalu katabaadha yookiin ammoo gartee abbaan qabeenyaa ana maan badhaafne jechuu qofarratti xiyyeeffachuu osoo hin ta'in hinaaffaa san keessaa baatee ka badhaafameef gammaddee atillee naan soo karaa kamiin. Abbaa qabeenyaa tokko faarsee irraa fudhachuu deemoo taate atillee irratti hojjetuu dhauu dandeessi. Yoo fakkeenyaaf inni saniif milkaa'ee jetteetiin kan amantu taate jechuudha. Garuu wanni abbaan qabeenyaa kun har'a nama kanatti hamilee horeef maalinni ka jedhu silaa abbaa qabeenyaatiif isa jidduutu osoo dhiifte waan laalee qaba. Inni illee waan faarsee fidha qaba. Homa onnati irraa baay'eetu hin jiru jechuudha. Waan tokko qoshaasha cirrachitti facaasuudhaaf waan argame tokko cirrachitti facaasuudhaaf waan argame tokko dhoqqeetti dibuudhaaf yaaluun sirrii miti jechuudha. Kuni waan Oromoo keessa jirudha. Isa akka adurree jedhamu kan siyaasa keessatti kijiba sana osoo hin taane dhuunfaa kennaan akkasuma gartee waan milkaa'inaa tokko irratti luka wal jalaa haruuni ni jira jechuudha. Kan gara siyaasaa dhugaa dubbachuudhaafi Oromoon haga har'aatitti aarsaa itti kafaluu itti hidhamuudhaaf itti ajjeefamuudha malee wanni addaa itti qanani'eetiin irratti wal ajjeesuudhaaf itti maal jedhu saba kanaaf karaa kamiin waa buusa ka jedhu irratti Oromoon kan qabsaatiin jiru dhiphee loltummaadhaa irratti waa'ee nama karaa adurree jedhamu sun adurreen ilmoo fi nyaatti ka jedhu illee nuti hin beeku adurree ilmoo nyaattu illee agarre yoo nyaatte illee jechuu kiyya garuu karaa waan akkanaa kanarratti hanqina guddaa qabna yeroo garaagaraatitti nurratti illee ni mul'ata jechuudha. Kanaafuu karaa deemaadhaan baga gammaddee baga milkoofteedha. Abbootiin qabeenyaa birootis akkuma amma dura baramaa ta'etti nama tokko kitaaba barreessuu san qofarratti miti, kitaaba bituu qofarratti miti, nama baagiraawundiin isaa akka karaa deemaa kanatti waan guddaa tokko buuse, nama hojjeteetiin mul'ate, nama saba kana waliin dhimimmaan buuse, bakka sagalee dhaban sagalee hawaasaaf ta'eetiin akkasitti mul'ate kana karaa akkanaa kanaan gargaaruuni amma dura maa miiliyoona lamaan kennineef ni argaaramni kun sababa as keessaan sababa inni gartee kitaaba kana eebbisiiseenii ammayyuu waan itti waa hojjetatu waan itti waa gadi dhaabbatu takka haa godhatu jedheeti karaa kana keessaan gartee abbaan qabeenyaa kun akkasii gartee isa kana gammachiise jechuudha. Bakka milkooftee bakka gammadde jennaan dhugaa dubbachuuf. Ana Abduu Moobaayilaa Biraayii aan qophii biraatti wal deebinutti nagaan naa tura.